durbummaa kiyya fudhachuu dadhabe. Naangalee dubbina na dubbina na enna yaadu ulfaataadha naangalee dubbina na jaalalli dhumee amma lolaaf kaatee muchuu jaaftee ansi shakkee akkasiin sinni taatee. Ani maqaan kiyyaa Biitiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Shawaa Lixaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee ijoollummaa kootti galeen hanga kutaa muraasaatti baradheera. Akka har'aa otoo hin ta'in akkuma ani dhaladheen haatii fi abbaan koo sababa kootti walitti bu'anii. Abbaan koo ani dhalachuu kiyya waan hin jaallanneef haati kiyya mana haadha isheetti na galchitee ijoollummaa kootii kaasee akkoo fi akaakayyuu koo biratti guddadheen barumsa koollee galee. Jabaadhees yeroo kutaa torbaffaa ga'u dargaggeessi daree kiyyaa kutaa torbaffaa si'a lammaffaa barataa jiru tokko amantaa isaattillee baay'ee cimaa ta'e gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessa. Yeroo kanatti hiriyoota koo dubaraatiin abaluun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseera ani immoo qophaa'aa mitii jedhee yeroon isaanitti himu maal taateettaa maaf goyyomtaa namni kun abdii sabaadhaa otoo nuti si taanee yeroo manni gaaffii jaalalaa nuuf dhiyeessu tole jennee deebisnaafii turree amma dafii otoo yaada isaan jijjiiriin tole jedhii fi nama isaan olii eenyuun argachuu fi jedhanii natti ukukkubsanii. Dargaggoon kun amantaa isaatti cimaa waan tureef ija namoota hedduu keessa jira. Ijoollummaatii kaasee baay'ee tajaajila. Anis gorsa hiriyoota kiyyaa fudheen dargaggoon kun nama gaariidha jedheen gaaffii jaalalaa isaanan fudhadhe. Haa ta'uutii garuu akka alatti isa ilaalan otoo hin taane keessi isaa nama gara biraadha. Anaan gaafatee ana waliin osoo jiru hiriyoota koo namni kun na gaafatateera jedheen isaanitti meen deemee gaaffii jaalalaa dhiyeesseefi maali yeroo darbe ni diddeeni moo nu bira kan dhufee jedhanii yeroo na gaafatan lakkii waliin jirraa jedheen deebiseefi sanaan booddee hiriyoonni koo kun xalayaa qofa qofaatti yeroo garaagaraa ergee fi baasanii na dubbisiisanii. Erga kanaanis aareen yeroon barnoota koo kutaa 8ffaa baradhu hariiroon isa waliin hin qabu addaan hin kutee. Erga kanaatii obboleettiin kiyya hangafaa biyya hambaa jirtu ani galuufin jedhaa dhufuu ni barbaaddaayii jettee na gaafatti. Anis eeyyeenii biyya hambaa dhufuu nan barbaadaa akkuma kee nan dalagadhaa jedheen isheetti hime. Erga kanaa deemeen akkoo fi akaakaa kootti yeroon himu lamaan isaaniiyyuu lakkii barnoota kee baratta malee biyya hambaan deemtuu jedhanii na didanii. Kadhadheen dadhabee haa ta'utii garuu maddiitti haadhaaf abbaallee waan hin qabuuf abbaa kiyya yeroon gaafadhu waa'ee barnoota koo xiqqoo erga na gaafatee booda akka fedha keessiifaa ta'uu fedha kee taanaan namni si dhorkuu danda'u hin jiru jedhee haadha koo waliin mari'atee natti dubbate. Erga kanaanis otuu akkoon koo fi akaakayyoon koo na didanii magaalaa Finfinnee deemeen paaspoortii baafadhe. Akkan biyya hambaa deemu hiriyoota koo mana amantaa waliin hin tajaajilutti himee waan hin jiruuf isaanillee isheen biyya hambaa deemuu fedha jedhanii hiriyoota isaanii warreen gara biraatti himu. Yeroo kanatti biyya hambaa deemuuf qophaa'aa jiraachuu kan beeke dargaggeessi tokko baay'ee natti maxxanuu jalqabe. Umriidhaan dachaa kiyya ta'a. Yeroo hedduus namoota gurguddaa abbootii mana amantaa waliin oola. Dargaggoon kunillee natti siqee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Yeroo kanatti bakka hedduutti nama kana waan hin beekuuf lakki jechuuf saalfiitu na qabe. Umriin keenyi walakkaan madaallee ni beeka. Haa ta'uutii garuu namni ani fageessee yaadu bakka guddaa kennuufii tokko dhufee gadi jedhee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Ammas deebiseen hiriyoota kiyyatti yeroon himu ati carraa akkamii qabdaa nama akkamiitu gaaffii jaalalaa siif dhiyeessaa otoo biyya hambaan deemiin dura dafii nama kana harka kee galfadhu jedhanii natti dubbatanii. Erga kanaanis gaaffii jaalalaa nama kanaa dafee fudhadhe. Hariiroo hiriyyummaa jaalalaas waliin jalqabnee akkan biyya hambaa deemuuf qophaa'es nama kanatti nan himadhe. Yeroo kanatti dafee anatu biyya hambaa si ergata malee kanaan booddee maallaqa maatii kee rakkisuu hin qabdu jedhee natti dubbate. Anis homaa rakkoon qabu obboleettii kiyyatu maallaqa hundasaa na danda'ee yeroon achi deemu nan kanfalaa fi jedheen yeroon itti himu lakkii hin ta'u maallaqa
maallaqa kana annan deebisaafii jedhee obboleettii kiyyaaf kenne. Yeroo kanatti obboleettiin koo kan inni maallaqa biyya ambaattiin deemtu siif kanfalu eenyudha jettee yeroo na gaafattu haala jirutti hime. Yeroo kanatti akkoo fi akaakayyuun koollee dhagahanii jaalallee kee nama bor itti heerumtudha yoo ta'e booddee nu dhokattee magaalaa Finfinnee waliin deemuu keerra ammumaan waliin ta'uu keessan akka beekamuuf riyaasaa waliin akka aadaa naannoo keenyaatti kaadhimaa kiyyadha jedhee coqorsa fidatee haa dhufu. Namni kun nama guddaa dharree waan ta'eef nuti siif kabajna naan jedhanii. Yeroo kanatti anis jaalallee kootti himeen riyaasaa waliin coqorsa jiidhaa qabatee mana akkoof akaakayyuu koo dhufee haasa'anii buna dhuganii nyaata nyaatanii deebi'anii. Erga kanaatii guyyaa tokko otoon deemiin dura anaafsi seenaa wal bira kaawwachuu qabna naan jedhee mana haadhaaf abbaa ishee deemna jechuun akkoo kiyya eeyyamsiisee manaa na baase. Gara magaalaatti erga na geessee booda haasoodhaan aduu natti dhiisisee kanaan booddee dandeenyee baadiyyaatti galuu waan hin dandeenyeef asuma bulla jechuun bakka mana siree qabate nu geesse. Waliin bullee jalqaba dirqiin ta'us booddee garuu abbaa manaa kiyya kan boriidha jedheen eeyyamamtuun ta'eefi haa ta'uutii garuu homaa kabaja koo fudhachuu hin dandeenye. Guyyaa sana na kadhatee guyyaa tokko bullaa jechuun ammas na gaafata. Anis waa'ee maatii koo yoo dhagahanii nutti dheeggamanis gara fedhetti haa ba'u jedheen guyya lammaffaa waliin hin bulee. Haa ta'uutii garuu wanti barbaadame kabajni koo baduu hin dandeenye. Namni bor abbaa manaa koo ta'uuf qophaa'aa jiru kuni kabaja koo fudhachuu dadhabe. Anis aareen gara maatii kootti deebi'ee yeroon deemsa koollee gahee waan na jiruuf nagaatti jedheen nagaadhaan maddeen maatii koorraas jaalallee koo kanarraas gargar baheen gara biyya ambaatti imala koon taasise. Biyya ambaa akkuman gaheen bilbila nama tokko irratti qofa akkan bilbiluuf maatiin suni naaf eeyyame. Anis wantan godhu dhabeen kan jaalallee koo qabsiiseen isarratti bilbiluun jalqabe. Baatii tokkos akkuman dalageen akka amantaan kiyya na ajajutti horiin jalqabaa hundi mana waaqayyoof galuu qabaa jedheen akkan baradhetti mana amantaadhaaf maallaqa baatii tokko mindaa kiyya galchuu waan hin barbaaduuf abbootii amantaa waliin wal na qunnamsiisii jedheen isa gaafadha. Yeroo kanatti jaalalleen koo kun abbootii amantaa bira deemuun maaliif barbaachisee anumatti ergeetii siifan galchaa jedheenaaf deebise. Anis dhugumayyuu isaan bira deemuu maaliif na barbaachise jedheen maallaqa kana maqaa isaatiin nan galche. Yeroo kanatti bulee wantan dhaga'u walakkaa fudhatee walakkaa immoo mana amantaaf akka galchedha. Erga kanaa booddee naannoo baatii 3 gaheen maallaqa ittiin biyya alaan dhufe obboleettii kiyyaaf deebise. Manallee ijaarrachaa waan jiruuf dachaa godheen nan ergeefi. Erga kanaatii jaalala keenya itti fufna. Anatu na jaallata jedheen waliin hin maraadha malee booddee nama kana yeroon xiinxalu edaa maallaqaaf nama na barbaadudha. Baatiin yeroo ga'u silaa guyyaattiin maallaqa kiyya fudhadhu waan beekuuf qarshii na gaafachuu eegala. Baatii 2-3 calluma jedheen wantan argadhurraa nan ergeefi. Sanaan booddee garuu irratti bareen kaawwachuu yeroon eegalu ati maallaqa kana eenyuuf ergaa jirtaa? Anaan dhoksitee jaalallee baafatte moo jedhee na gaafate. Kana hunda kan si dubbachiise wantan maallaqa kiyya siif erguu didedhamoo kanaan booddee hinumaa meezoo sharfee kan koo hin argitu jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kanatti namni kuni ani maal dhabeen sanuu siin maatii hiyyeessaa rakkattuu taatee biyya hambaa deemteen maal jedheen maallaqa naaf kenni jedhee si kadhadhaa. Ana yoo ta'e maatiin koo eenyu akka ta'an maal akka qaban sirriitti ni beektaa jedhee afaan darbee natti dubbachuu jalqaba. Yeroonni jecha darbaa kan natti dubbatu kallacha bilookin godheeni. Akkaawuntii immoo gara biraa banatee maaloo dhiifama naaf godhii aareen dogongoreenidha siin jaalladhaa jedhee amma immoo na kadhachuu yeroo jalqabu irraa baneen araaramnee waliin haasa'uu eegallaa. Baatiin yeroo ga'u ammas kanan rakkadhee maallaqa naaf ergii jedhee na gaafata. Obboleessa koo ani kanan biyya hambaa ba'ee hojjedheen dafqa kiyya walitti qabadheen booddee waan bu'aa naaf buusurra kaawwachuufi malee baatii baatiidhaan gara keetti erguuf miti. Sii miti maatiin kiyyaliyuu yoo rakkatani malee lafaa ka'een sababa xiqqoon maallaqan erguufi ani kaayyoof hin jiraadha jedheen isatti dubbadhe. Erga kanaatii baay'ee nattaaru ati mucaa hiyyeettii magaalaa Finfinnee kan deemte kophee qarshii
35 godhatteeti bilbila tachii erga qabattee akkana si dubbachiisuu jalqabe malee eenyu akka taate ani hin beekuyi jedheen arrabse. Si'a kanas bilook ofirraa godheen bilbila isaa cufe. Erga kana ammoo karaa hiriyoota isaa dhaqee na kadhachiifachuu jalqabe. Booddee irratti ati nama waaqayyoo miti maaliif dhiifama gootuu fi jechuun yeroo na gaafatan tole jedheen dhiifama godheefiin ammallee waliin haasa'uu jalqabne. Erga kanaatii maallaqa hin qabu walitti qabadheen gara eessuma kootti erguun lafa naaf bitii jedheen gaafatadhe. Eessumni kiyyas lafa bareedaa maqaa isaatiin naaf bite. Jaalalleen kiyya lafa bitachuu koo maqaa eessuma kootiin yeroo dhaga'u of nyaatee of cicciruu gahe. Akkam otoo ani jiruu maqaa eessuma keetiin lafa bittaa jedhee yeroo na gaafatu anis anaafsi akka wal jaallannu maatiitu wal bare malee haadha manaaf abbaa manaa miti jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kanatti eessuma koo waliin baay'ee walitti waan siquuf eessuma kiyyaan lafa kanarratti manan ijaaraa fi jedhee gaafataani. Eessumni koo waliin akka jirru waan beekuuf rakkoo maal qabaree isin bor nama tokko ta'uudhaa jedhee deebiseefi muka firee muraasa bitee naannoo lafa sanaa erga geessee booda maallaqa naaf ergii mana irratti ijaaraa lafa kanarratti jedhee na gaafate. Anis walitti araaramnee waan jirruuf eessuma kiyyarratti ammas maallaqa ergeen wanta barbaachisu hirii kenneefiitii irrattaa ijaaruu jedheen isatti hime. Erga kanaa innis jala jalaan wantoota barbaachisan bituu jalqabee manni sun xumuramuu baatus ni ijaarama. Erga kanaa booddee ammas waa'ee maallaqaa irratti jaalallee koo kana waliin baay'ee walitti buune yeroo gamsiisnu kanaan booddee asirratti haa dhaabbatu malee maallaqa koo hin erguun jedheeni. Yeroo kanatti inni kanaan booddee ergites erguu baattes manni kun kan kootii anatu irratti ijaaree jedhee odeeffachaa jira. Kana qofaa otoo hin taane guyyaa tokko tokko hiriyootuma isaa ijoollummaa kootii kaaseen waliin hin guddadhe natti erguun akka isaan jecha darbaa natti dubbatan na arrabsan godha. Anis hiriyoota keetiin maaliif na arrabsiistaa jedhee yeroon gaafadhu lakkii isaan waliinis dubbii jalqabdee matumaa ofii kee akka jalqabdetti fixadhu malee hiriyoota koo waliin walitti nan buusin naan jedha. Yeroo hedduu irra deddeebiseen akkoo fi akaakayyuu kootti eessuma kootti nama kana waliin bor waliin jiraachuu akka hin barbaanne itti maddeen ture. Haa ta'utii garuu eessumni koo fi akkoon koo hanga nuti lubbuutiin jirrutti dhiira gara biraa bira deemtee jennaan ati sanyii keenya miti sin abaaraa akkoon kiyya naan jette. Eessumni koo immoo sin ajjeesa naan jedhe. Haatii fi abbaan koo akkanumallee akaakayyoon koo garuu deebii kana naaf hin laanne. Abbaan koo fi haati koo yeroo deebitu abbaa feetetti heerumuu ni dandeessaa jedhanii natti dubbatanii. Inumaa akaakayyoon koo immoo durumaayyuu barnoota kiyya akkan baradhu waan fedhuuf ati yaa mucaa koo dubartii heerumayyuu geessee akkana maqaan sirratti bahu miti akka dhufteen barnoota keetti deebitee yoo qabxii argatte barattee bakka hiriyoonni kee ga'anii geessee yoo qabxii dhabde immoo maallaqa keetiin dhuunfaatiin barattee erga xumurtee sanaan booddee abbaa barbaadde abbaa feetetti jaallattee heerumuu ni dandeessaa jedhee na gorse. Haala kanaan otoo hin jiru biyya hambaa taa'een ammallee dargaggoo tokkoon waliin bara. Dargaggoon kun baay'ee akkana jaallatu natti hima. Haa ta'utii garuu deebii nana bira jiru jaalallee waan hin qabuuf ofumaa hanga kanaatti hin dhama'eenii deebii jedhu ture. Haa ta'utii garuu nama tokko tokkoof obsa rabbi kenne safuudha malee hanga ati heerumtutti ani si eegaa gaafa ati heerumte buleen garaa kutadheen ija koo sirraa kaasaa hanga sitti garuu ani si waliin hin jiraa jechuun yeroo hundaa na waliin taphata. Baay'ee na gorsaa. Jaalalleen koo inni maatiin kiyya beekan maallaqa ergi jedhee yeroo na rakkisu dargaggeessi inni lammaffaa gaaffii jaalalaasaa ani hin fudhanne immoo maaloo maallaqa kee namatti ergitee biyyeen nyaachisiinii yoo dandeesse hiyyeessattiin gargaarii ijoollee haadhaaf abbaan qabne hedduutu biyya keessa jira. Qarshii 1,000 yoo ergitee fi nama 10f daftaraaf kobbee bituu danda'a. Haatiif abbaan kee qabeenya waan hin qabneef isaaniin gargaarii siniif jira jedheetii maddii dhaabbadhu jedhee na gorsaa. Gaarummaan isaas qalbii koo keessa jira. Haa ta'utii garuu ani kan nama biraa ta'ee waan hin jiruuf waantan godhuun dhabe. Jaalalleen koo inni maatiin kiyya beekan yookiin natti heerumtaa yookiin immoo mana kana gurgurree gargar qooddannaa jedhee na doorsisa. Eessumni koo akkoon koo
isa waliin waan jiraniif baay'ee na sodaachisu. Maallaqaaf malee anaan gonkumaa nan jaallatu. Sana qofaallee otoo hin taane durbummaa kiyyayyuu dhiira fudhachuu hin dandeenye. Bor durbummaadhaan anis ulfaa'een mana yaalaa deemeen hakiimiin kuttuu yookiin immoo maqasiidhaan akka qaama kiyyatti taphatuun barbaadu. Mee hiriyoonni koo maal akkan godhu yaada keessan naaf qodaa. Akaakayyuun koo baradhu naan jedhee. Abbaan koo fi haati koo immoo abbaa barbaaddetti heerumuu dandeessa naan jedhanii. Akkoon koo fi eessumni koo baay'een jaalladhu. Anaan guddisuu keessatti shoora olaanaa qaban immoo nama kana malee nama gara biraatti heerumtee jennaan nuti sin beeknu dhalee keenya miti si abaarra naan jedhaniiru. Mee jireenya koo boriif maalaa murteeffadhu? Obboloonni koo yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleettii keessan Biitii Dubaa irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.